tokkolluuf biyyatee nyaaftaanaan Direedawaan nutiif Finfinnee nuuf calti. Kenya wajjin tumuun feene dubbe diina keenya wajjin tumuun feene dubbe wanni tokkolluuf biyyatee nyaaftaanaan xiqqarraa hanga guddatti kaanee dhabamnaa lafa tana gubba wanni gosa hundaan ummata keenya ciccirtaniif ganda keenya cirtaniif siyaasaa kanarratti hojjechuudhaaf jechuu niin beekaa jechuu hoggaa sheekan hunda dhooytan hoggaa gosa hundaan ajandaa warra baasu baaftanii gosaan ummata keenya cirtan biyya tana nu laaluudhaaf akka isin kana hojjettanii siyaasaa kana hojjettan ni beeynaa jechuu ummata jabaa tokko gosaa fi gandaa waliin dhahuudhaan gabroomsanii walirratti isaan jaaruudhaan bitanii waanii wallaalee miti kun hundi gocha keessan dhaggeeffadhaa ummatoo arrabaa fi jinnijaan kan beeku haasawa seeraa fi heeraatiin himachaa jira this free speech haasawa beekumsaati ebelutu kana godhe eenyumatti kan hin quba qabu mootummaa Itoophiyaati seeraa fi heera hegga mangistii Itoophiyaa hegga mangistii እየጠየቁ ያለሁት eenyumaaf akka seeraa fi heeraan mirga isaa falmatu malee yookee arrabs akka heeraa fi seera balleessee waan nuti dubbannullee nu harkaa balleessutti isa beeynaa jechuu kanu keessaa ka'ee waan biraa dubbatu bifa nuti dubbannu kanaan seeraa fi heera eeggatee dubbachuu qaba abbaan liibii dubbattu jechuu keenya nama arrabsuu hin dandeessu mootummaa arrabsuu hin dandeessu seeraa fi heera sii fi mootummaa jidduutti wal qixa heeraa fi seeraan yoo dhumuun kaates dhumuudha jechuu heeraa fi seera irratti heeraan seera moo teessee seenaa abbootii keetii suuraa abbootii keetii maxxansin dhaloota seenaa dubbatu osoo hin taane dhaloota suuraa abbootii isaa maxxansu osoo hin taane dhaloota kee seenaa hojjetu akka abbootiifitti ta'uudha ilmi afaan hin mi'aawu abbaan deema nyaateef dubbin dirraa qofaa miti mee kellaan bordodde eessa jira miliyoona meeqa karraa harkattu eessa jira kabadda isaa eessa jira maal qabda awaash jira jechuu awaashutti irraa fudhataa jechuu qaraxasa jijjigarraa bosaasorraa hamma awaashitti ka Somaaleetti jaanii duran mallasfaan lafa kaayanii jechuu yaada kana mootummaan federaalaa yoo mallas akkuma mallas murteessetti yoo kan nutti murteessu ta'e isumaafuu ceephoo biraati hin fudhannu jechuudha. nuti baanu asaadina kan dabtanu ganda fiine rasaasan binu ijaalala osoo jibbuu argine hayyuu beekan sabaabi matee alaa keessanii dhaggeeffadhaa direedawaan nutiif Finfinnee nuuf calti direedawaan hidda ilma Oromooti hidda ilmaan Oromooti adeero dammaqiinsa ilmaan Oromooti direedawaa jechuun safaataan isinitti hin fakkaatina dammaqiinsa ilmaan Oromoodhaa bikkirraa dammaqan magaalaa direedawaa tirree akka isin kakaatan akka artiin babal'attee ilmi namaa bayyana tokko isin godhe magaalaa direedawaa akka isheen saba biraatti gurguramtu kan taasise inni jalqaba tokkoffaa hawaasa naannichaa lammaffaa ummata Oromoo ummanni keenya namni tokko gaarii isa hojjetu gadhee isa hojjetu harka walitti rukutuun amala namichi kuni dheengadda akka waan gaarii hojjetee akka waan inni biyya ijaaree akka waan inni saba isaatii fi
biyyuma keessa jiraatuufu naannichaafu gandichaafu akka waan inni waan gaarii hojjetee waliin deemtanii suuraa kaatanii akka barbaadan ta'a turtani. Har'aa gaafanni lafa biyya abbaa keessanii gaafanni gurguree kennu namni biyya irratti dhalatee beelas adagaas waan barbaade arge akkamitti biyya abbaa isaa dabarsee gurgura. Garbummaan kana caalee hin jiru. Dhugaa walitti himna. Namni gaarii isaa hojjetu gadhee isaa hojjetu maalummaan nama sanaa beekamuudha qaba. Kantiibaa ta'ee bulchiinsa ta'ee waan barbaade haa ta'u jechuudha. Akkamiin namni lafa gurgura lafa biyya abbaa isaa irratti dhalatee irratti guddatee waan barbaade yoo ta'e akkamitti saba biraatti gurgura. Wanni kun hunduma keenya ilaallata. Maaliif jennaani wanti kun Oromiyaa hunduma wal ga'uun ishee waan hin oollee jechuudha. Warri biyya bushaa jiranii lafa dhiisiitii lafa gurguruu dhiisiitii lafa saba biraatiif kennuu dhiisiitii uummata iyyuu qalanii ajjeesanii akka barbaadanitti taphataa jiranii jechuudha. Booda gara Oromiyaa hunda isheeyyuu yookaan saba Amaaraa yookaan saba biraatti gurguruun isaanii waan hin hamne. Maaliif jennaani uummata Oromoo kana akka waan isheen galtuu taatee akka waan isheen kadhattuu taateetti irruma jiraatanii irraa nyaatarraa dhugaa dabarsanii kennaa jiranii dabarsanii gurguraa jiranii lafa isheellee jechuudha. Lubbuu isheellee ajjeesaa jiranii. Wanti kana caalaa waan isaan kana caalaa godhanii hin jiru jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko nama dhibaa jechuudha. Fakkeenyaaf Wallagga keessaa Wallagga fudhaa laalaa. Asoosaa fudhaa laalaa. Asoosaa hundi keessan ni beektan. Asoosaani osoo maciranii fixaa jiranii. Boodarra akkuma kanaa yookaan saba biraatiif kennu yookaan Benishaangul Gumuzitti gurguru qeerroon biyya keessaa fi biyya alaa kun ganda koomiti kun nan laallatu jechuun hin barbaachisu. Sagalee walii ta'uun dirqama. Lafa biyya abbaa ofii kan irratti dhalatanii kan irratti guddatanii gurguranii saba biraatiif kennu jechuun kana caalaa garbummaan hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu sagalee walii ta'uun dirqama.